achitti dawaa adda addaa bakka dafaniiti ija takkittii tana naa dhaqqabanii jechuudha. Ija takkittii tana inni siin dafanii Inni kun hin argamu jinni kun. Kunkaa tokkichaan kun ni argee inni siin dafanii narraa dhiqanii eegas wada mataa kiyyaa hin agarree mataa kiyya eegas guyyaa lama eegaan bulee narraa haada malee namni yeroo san mataa na harkee hin jiru. Mataarratti Isa san fuudheeti akkana na jala facaase laata. Poolisoonni hogguu mana kiyya dhaqanii ilaalanii waan kana cinaa isaanirra fixee jiru. Cinaa isaatii mana keessatti hafe malee. Kanaas harkarratti hoggusuma sumaan gufadhuuti kan akkaan narra naqame. Imaajitti asirraa taa'u kiyya kanarra hanga tokko muree. Fuula kanarra naqudhee mataa kana. Miila keerraa yaalii yeroo si kenni tafa keerraa murame isa kun madaadha waan ta'eef madaadhamti. Asirraa murame si dabarsan giraaftiingi. Giraaftiingi Dooktar Guruun namni jaamu mataa kana. Duwwaa ture bakkuu waan ta'eef kun kan qaama keerraa fuudhamee si darbedha. Asirratti akkana naa godhamee harki kunis akkana fuudhamee jira. Giraaftiidha kun. Giraaftii asirraa naa dalagee. Mataa kana keessa nagaddeemaa ture inni yeroo sanitti. Narsii takkaa jira tigisti nama jaamu yoo faana jirti. Bakka baay'ee na gargaaraa turte mataa kiyya kanaaf ni ijjiiti bakka yeroo na dhiquu deemu laaltee ijjiiti. Dooktar deemuu jira wanni kun akkana mucaan tunnu harkatti hin du'inii wanni kun deemuu jira jettee footoo kaastee ergitiif. Bakka tarma takka qofarraa kaasee achi booda dhiisii jetti. Footoo ammaan kaaseen jettu itti deddeebiti. Boruu sogguu dhufte akkas deemuu jira. Bakka narsoonni achi keessa jiru baay'een isaan galatoomfadhaan isaan hundaa'uu narsoota sana. Bakka hedduu narratti tumsanii na gargaaranii akka inni wanta asiidiin tuqe sanarraa haasu. Kan adda sanarraas ammoo giraaftiin godhamee jira. Kanarraan akkana narra gad dhufeemi. Kana narraa kaasee ture ija tanaas akkana shir jettee deebitee baatii lamaaf ijjiti ijaan cufamu. Akkanuma banaa teessi. Tanummaa firiin takkitti agartuu tanaahu. Amma akkana itti haadhiqasha gad dhufaame immoo kun akka cufamee banama amma. Eegaan giraaftii dalagadhe akkana malee ala jirti ijjiti ija takkittummaan tun. Giraaftii jechuun egaa kabajamtoota hordoftoota keenya gogaan qaama biraarraa fuudhamee bakka biraatti yookiin immoo bakka naannoo fuulaa irratti maxxanameef jechuudha. Ija tanallee akkasumatti asumarraa na guureeti. Keessa deebisee ija tana nyaara akkanatti nyaarreen akkana gubbarratti as ba'ee jira mire akkana shirjeeti duuba deebi'ee jira. Ijji tun aluma teessi ati ni dhufta malee ani ijummaa nama harku tanaahu yoo sagaleen taate malee adda baasuun dadda'u bakka. Eegas Dooktar Dastaa jaaniiti haakame ijaatillee nageessanii turan. Hogguu nageessanii bakka yoo Finfinnee deemtee ija tana jee. Innillee furmaata dhabe. Eegas booda Guruun ija lachuu dhabdee taa'u mucaan tun na qoccaatee jeeti Dooktar Guruun kun kee kana jechuun muree foon asirraa fuudhee ija lameen tana jidduu kaayee nyaara kana gad deebisee jechuudha. Nyaara akkana jiru kun akkana shirjee jira ture laa fuuldureen laa achirraa foon jidduu kaayee kana gad deebisee guyyaa 17 ija tana akkana lachuu cufaan tureen. Nama ija lameen hin qabne egaa maal jee akkaan hin beeku bakka jiruu tana jibbeetiin yaa rabbi kiyya osoo na fudhatte hoo waan jaamuu murteesse beekte namni ija hin qabne baay'ee ulfaataadha. Hogguu ija tana narraa bane dhufee daqiiqaa 30 waan na agarre turte. Bakka ani ija dhabee ilmaan kiyyaas dhabee ilmaan kiyya dureenuu na wallaalanii ammaas akkasumas na wallaanuuf deemanii bakka qilleensa addunyaa dhabe jeetiin. Ija dhabu mannaa gaa duutee qabrii seentu irra si jira beekte nama akka qabrii keessa jiruuti namni ija hin qabne. Hogguun ani booyaatiin ture yeroo sani xiqqasha hogguu dhaabbatte naa banamtee jechuu ijjitu. Naa banamtee naaf harkitee eegas booda hin rafe jechuu ni dandeessa. Baatii 2 fi 3 san hin rafneen. Yoo dilmee naa jiran malee hin rafu bakka. Kubbiinis itti dhaga'ama. Ijji akkaan ani fedha naaf hin taatu dilmee saniin jiraachaa ture jechuudha. Hedduu achitti gargaaramaa ture. Egaa immoo kana keessa ija keessa deebisee gogaa kana lameen gogaa gabaabbate kana ija gubbaa kana foon jiddu asirraa muree jidduu kaayee gad deebisee akka cufamtu godhe kana eegana booda wayyaa'eetiin jira beekte.
Egaa baay'ee si gargaaran doktoroonni ispeeshaalii Dr. Gurumis ta'ee narsonni guddaa galatoomaa jennaan. Suuraa kee yeroo duraa argaa turre suuraatti kanaan dura kaatee turte argineerra. Akkasumas immoo ijoollee akka qabdu dubbachaa turteetta. Ijoollee meeqa qabda? Lamaan qaba. Umurii isaanii meeqa? Isaan lachuu tokko amata afurii tokko amata lama. Amata afurii fi amata lama? Oggusii argan ijoolleen kee maal jedhu? Ijoolleen tiyya ilaammatti illee nan beekne sagalee tiyya beekan malee natti hin dhiyaatan bakka na dheessan ifuma tiyyaafuu ogguu isaan dhufan garagalee mee guyyaa tokko fidaa hin jeen gurumaala kanaan dooktarri tiyya. Ijoolleen si wallaanu malti guyyaa tokko fidinaan jee osoo karaa Finfinnee kanan dhufin dura jechuudha. Yaameetiin guyyaa iidaa jechuudha achinatti dhufanii na dheessan bakka maaliin godharee oofseetuma ta'a malee harkuma kana namadaa harka kana madaa dho'iseetiin ansaaree waajjira harkuma kana na tuqadhaa guutakkallee hin jee. Ijoolleen na diddee jechuudha. Na diddee fiigan ogguu garan karaa eessuma kiyyaa. Abbaasee kanis hin jahu kan karaa isaatiif fiigan maal qaba gaa ilmoo nati dhaltee garaa keessaa baate yeroo si wallaaltetti maal gooda rabbumaaf nafta. Abshir ijoolleedha waan ta'eef ijoolleen waa adda baasanii hin beekanii ijoolleen keessa immoo siif qaqqabanii si yaalu siin iddoo guddaanii akka ammaa miti nu bandu wannaan qaba waan ta'eef naa gala si nu badha naa hin boyin abshir cimtuudha baratti. Bakka guddaan abshir ishee waan takka hin boyin. Ijoollee waan takka waan hin beeknee fi yeroo booda galaa fi deemaa abshirati rakkoon tokko hin jiru yaaddeen hin dhiphisin ishee cimina keedha kun iyyuu. Ilmi namaa kamiyyuu muddachee kana dhufu ni qorama beektee qaama miilaan deemuu dandeessaa dubbachuu dandeessaa harka qabdaa kan asiin itti namee lubbuun isaa darbu hedduu jira. Akkasumas immoo kan iji isaa lamaan jaamu jira ati immoo carra qabeettiidha argaa jirtaa deemaa jirtaa wanti kun immoo wanta yaalamuu danda'udha. Waa'ee yaala kahiis immoo itti dhufna. Egaa wanta yaalamuu danda'u waan ta'eef waan tokko baay'ee of dhiphisuu hin qabdu ishee amma dhumaatti waan siif godhamuu danda'u hundumtu siif godhama yaalii barbaachisu hundumaan argatta. Atis immoo iddoo guddaa geessee namoota rakkoo kana miidhameef illee barumsa guddaa laachuu dandeessa. Sigalee miti jireenya mataa keessatti fufuu dandeessa waan tokko hin dhiphisina. Mee amma maalirra jirtu yeroo darbee obboleessi keellee dhufee wajjin haasofneerra yaaliin gara biyya alaatti ispeeshaalii rikoonistiraaktiif sarjariin akka hojjetamuudhaaf riferiinsi barraa'ee ture. Kanaaf immoo piroosesii akka jirtan qophaan qaba. Anis immoo waan hin danda'uun gama kootiin yaalii gahaa akkasiin argattaniif isiniin gargaaramee maalirra geessaniittu? Namoonni si gargaaraa turan immoo namoota akka namoonni baay'een si gargaaraniiru. Namoonni baay'een na gargaaraa turan musliiman jenne kiristaana jenne hundumtuu na gargaaraa turan. Ammallee akka nan daganne jechuu fadheeti. Akkuma jalqabane eegaltanitti ilaa xumuratiyyallee akka na cinaa dhaabbattaniin barbaada. Galata keessa rabbi isin yaa deebisuun jaani. Ammallee akka nan daganne jeetiin amma piroosesarra jalqabeetiin jira. Karaa biyya alaa deemtee wallaalamtaa waan jaamuu riivarii barreessanii turanii amma piroosesa sanirraan jira akka nan dagannee jechuun ni barbaada. Islaamaas ta'e kiristaanaas ta'e hundumti Oromoo waan taate akka dureenuu na cinaa dhaabbatanii ayyaantu sii jirra jaanii ani har'a fuula kiyya dhabee ilmootii na wallaaltee osoo uummanni Oromoo na wallaale natti dhageema ture beeyte. Akkaan ilmootii yalla sabruu na godhan beektaa hawaasni kiyya guddaan akkaan bakka waa hunda isaan irratti sabreenii beektaanii hundumaahu ammaas akkasumatti. Ati haadha jabduudha. Siigalee waan tokko yaaddeeni ijoolleen geessiif guddatu. Atis immoo iddoo guddaa geessi yaalii bareedaa argattee fayyitee siigalee miti. Hojii kee haaraatti deebitee jireenya haaraa jiraachuu jalqabdaa waan tokko yaaddeeni. Hojjetoota hordoftoota keenyaa baay'ee xiqqoo natti dhaga'ameera. Kan natti dhaga'ames uummata keenya caalaa uummata keenya Oromoo caalaa uummata biraatu baay'ee ayyaantu gargaara deeggaraa turedha. Nutis immoo gama miidiyaattis immoo baatiin argina waan ta'eef namoonni biyya keessaa biyya alaa jirtan egaa dubartiin haadhadha. Dubartiin obboleettiidha. Haadha ijoolleeti. Carraan isheen qabdu immoo yaalamuu akka isheen dandeessu akkasumas immoo piroosesii akka isaan jalqaban dhufee naasofsiisee anis gama kootii waan gargaaruu danda'u hundumaan gargaara jennee walii galleerra. Kanaaf hospitaala irraati illee inviteeshin leetiriin argamee qaamoleen garaagaraas deeggarsa garaagaraa gochaaf jiru. Ministeerri fayyaas deeggarsa akka deemtee yaalamtuuf waraqaa barreesseeraa fi egaa yaaliin isaa qarshii guddaa gaafachuu danda'a. Akkasumas immoo ijoolleen ishee lamaanis immoo jiru ijoollee waggaa 2 fi waggaa 4ti.
Kanaaf ayyaantu gargaaruu qabna kallattii hundumaatiin waan dandeessan hundumaatiin ayyaantu gargaara. Mee maal faarti gargaaruu danda'u? Akkaawunti nambariin jira? Akkaawunti nambariin ni jira tana meesuma xiyyaa sanii jalqabaas kan nadde ammallee isuma torkaa qaba akkaawunti nambarii sana. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa ayyaantuun yaalamtee fuulli ishee kun sirraa'ee fi ilishee sirraa'ee fi harki ishee ijoolleen ishee amma baqatan kunniin tarii ijoollummaadhaanis ta'uu danda'a waan ta'eef garuu gammadanii haadha keenya jedhanii akka isaan wajjin burraaqanii taphatanii fi gargaaru akkaawuntii iskiriin irratti dispilay ta'aa jiru kanaanii hundumti keessanii amma dandeessan akkaawuntii irratti galchaa yaaliin konaa fi qarshii guddaa barbaachisaa waan ta'eef namoonni garaagaraa kallattii garaagaraatiin immoo kan gargaaraa turtan kan ishee bira dhaabbachaa turtan hundumti keessan galatoomaa jechaa egaa ayyaantu waan sitti himu akka ogeessa fayyaa tokkottis rakkoon kamiyyuu nama mudachuu danda'a. Namni akkasumaan balaa tasaan lubbuunsaa daqiiqaa tokko sekondii 2 gidduutti darbu jira. Ati lubbuudhaan jirta. Miilli kee deemaa harka qabdaa. Wanti si mudate kuni namoota hedduun mudata. Namoonni baay'een ija isaanii dhabanii namoonni baay'een dubbachuu kan hin dandeenye jiru. Namoonni baay'een immoo battalumatti kan lubbuun isaanii darbe jiru ijoollee isaaniirraa. Ati garuu ijoollee keerraa kan dabarreef ijoolleen keessallee haadha malee guddanne akka hin jennee fi rabbi lubbuu kee hambisee jira. Namoonni hedduun yaalamanii fayyaniiru argiteetta. Atis immoo silas natti maa turteetta. Dhufanii kan si jajjabeessaa turanii ergasillee abdii akka horattee waan tokko yaaddeenii si gala miti. Wanti hundumtuu bakka isaatti hin deebi'a. Maaliifin akkas ta'ee an maaliif bifti koo akkas ta'ee an cubbuun qabaa balleessaan qabaa sababii maaliifin akkas jettee sammuu kee of hin dhiphisi. Nama kamiyyuu waan mudachuu danda'udha. Ati immoo iddoo guddaan geessa. Ayyaantu guyyaa kan hin irraanfatin. Guyyaa tokko sigala miti akka addunyaatti namoota kaaniif illee furmaata ta'uu dandeessa. Namoota rakkoo kanaatiin miidhaman dubartoota miidhaan akkasiirra ga'aa jiru. Karaa garaagaraatiin irra ga'uudhaa fi sagalee guddaa taate akkasitti osoo hin taane akka addunyaatti sagalee guddaa taate sigala miti namoota kaaniif illee furmaata ta'uu dandeessa. Ijoolleen keessa immoo egaa ijoollummaadha ijoollee waan tokko waan hin beeknee fi yeroo waa xiqqoo bachaa dhufan si hubatanii ijoolleen keessa si gargaaru ijoolleen keessa waliin namoota kaan barsiisuu danda'u. Sigalee waa tokko yaaddeen Rabbi nama sii kennee jira argiteemi. Rabbi nama sii kennee kallattii garaagaraan akka gargaaramtu gochaa jiru. Anis immoo waan danda'amu hundumaatti sin deeggara waan tokko hin cannaqamini uummanni Oromoo si faana jira sigalee. Egaa haqa kee immoo Rabbi sii baasa. Waa tokko yaaddeen namni yoo sii baasa haqa kee Rabbi sii baasa. Namni illee yoo sii baasu didee kanaaf qorumsi yookiin immoo chaalenjii